في النت ما إذن كتب له بيانجر وخنات أثناء ما كتبوا نندم موضوع رب على في سوية الأولى أيه كذا أشيء تنادوا باير كوارا Dubbachuu hin dandeettu? Homaa nyaattu? Wallah rabbi alaaf faayyee bakka adeemina adda wal qixa jeeta. Maayet? Maallaayni si ga'ee si ergee bar. Ati maa akka nama moobaayil baankingii jedhan hin bananne ani osoo akkaawuntii hiriyaa keetiin ergin keetii marratti galchee bakka yoo birrii harkaan qabanne obboleessa reedii tokkotti dawwalee inni si haa fidee dhufu ati dhaqii geessi ganama fuutee kennitaaf baankii. Ayye. Yoo biyya alaa malee jedhan kunuyyuu mana yaalaa babbareedaa qaba Ijiptitti nu barreessuu dandeessanii jedhin. Ayye. Nobi. Asli. Sarake maddaan hin bahe. Ya hin bahe. MJ illee hin bahe. Rabbi haadhata siyaa fayyisee jedhaara ture. An saayilantii sin godhee ture iyyuuti. Waa'ee maatii yaasaa turte amma? Laa. Amma qabsoorra jirra waa'ee maadarii irra hin jirru dhiisaa mana kun. Amma waa'ee uummata bal'aati irra jirra. I know, garuu dirqama yaa. Assalamu alaikum. Alaikum salaam. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan nagaa? Nagaa fayyaa. Asli kiyya kaa rabbiin agarti rabbiin biraa jiraatu ummate. Rabbiin isaan haa fayyisu agartee akkuma kanama dhukkubsullee kanama fayyisullee isuma rabbuman namaa kenna dhukkuba maraa beeyta fayyaallee dhukkuballee isuma rabbi bira haa jiraatu du'aa'ee magoonaaf inshaallah wallahi homaan ta'anii rabbi jira. Akkuma garaa keetii rabbiin haa laalu wallahi wanni guddaan sanii beeyta. Inshaallah ni fayyanii rabbiin isaan irraa haa fuudhu jenna wallahi. Amma rakkoon jiru manni yaalaa sadi dadhabee kun garee fitti erga ganamaati guyyaa faati. Transfer godhu fedhanii? Like biyya biroo geessuu fedhanii? Hayilamaaramiin dawaan hin jiru jennaan Dr. Raabiyaanitti dabalee yoo yaa geessan hin jedhe yoo yaa geessanii yoo yaa nun dandeenyu bakka beekumsaan keessaa jette isa geessanii amma inni illee nuti hin dandeenyu Hayilamaaramitti deebitaatiniin yookiin Finfinnee yookiin immoo biyya alaa isinii rifaraa godhannu hin jedhanii dhaabbilee siginaa dabala. Otoo biyya alaa rifar godhanii bareeda bara. It's really good. Biyya kamtu bareeda bara? Biyya alaa, I mean, biyya alaa America or Canada too. It depends. Yaa biyyatti isaan itti yeroo baay'ee nama rifar itti godhan garuma Hindii gara
تركي كان أبيت يروبا إيه بيسن الربكين لما تريفر قلنا اوكي بيا كيف سامو إيه بيكيس الرأي بإثيوبيا الرأي يروبا إيه نما بكين تريفر قلني نما هاجو لنمني بيالا بأمريكا يوكان بيكنا كنا كتريفر قلنا نما دكالا قالوا بياك تركي إندي كنيني تريفر قلنا يروبا إيه إثيوبيا نما هدو Mimiyaadha. Baay'ee tokko natti tole. Because dhaqanii ilaalanii achi heeruman. Naataa kan Asii dhageessatti bisi faamiliin dhaqee ilaali naan jaanitti isuma dhaqoo laaleetiin bar dhaqee achuma achite no like listen ويا ربي في امك كده laasin qaxxalii halkanii achitti haftan sirri jirta wallah. listen وصدق الا لين family say chance kenni fi dubbi sini telefonan like Gurbaan ammileena galchuu kaana marra jalaa miliqelee 97 ga'ee fi bar. leenca hambifachuu maleeti. Tokko naa kenne mara koo oloree adeemu karaa nagaya. oh MJ ati concert ifu jirtu dhageesse there's a concert coming up on the 3rd on the 2nd 97 ga'ee ture alla. December gaafa lama Eessatti yoo? Minnesota St. Paul Event Center Koppiliinki naa gara hundi keessan taphii godha waddaachuu halluu. warra wallaggaatiif mallaqa walitti qabu jiran Oh yaa dhageera yaa jira. asli Yaa namni haa dhufu maaluma Oromoo si goota kunoo achi ganda keessanuyyuu qamadiif garbuu irraa guuraa jiranii as ergi birrii ichi ergi. wallahi last a lot of family umman natti himte kale ani isaan hin beeku gar I lost a lot of family there Nama walitti qaba haala mijeessinee gargaarra. Keessan yoomi ka warra uummata wallaggaa. wallagga gaafa lamaati December gaafa lama Saturday Yaa dhageettanii jirtan Saturday gaafa lama uummata wallaggaa sagantaa gargaartatu jira diyaasuma jala jirtan hundi keessanuu bakka sagantaan qabametti argama. Uummata keenya ka arsii shirkalee dheengadda aanaa meeqaa mana jireenyaa irraa gubanii uummata bahee bosona jiru bakka tokkotti hoolaatu maalasa 8 sangaa 2 qalanii tiruu fi foon dirraa qofa nyaatanii qaqqalanii biraa deemanii namoota baay'ee ajjeesanii abbaa Amiin Usmaan fa'aa ajjeesanii Amiin Usmaan jedhanii kanaaf uummanni rakkoo hamaa keessa jira taruu naannawa sanii midhaan waggaatti taraa takka gaa lafti baay'ee qorraadha garaa kaara kaakkaa jala waan ta'eef baay'ee qorraadha baatii 8 baatii 9 waggaatti yeroo takka gaa yeroon kun yeroo haamati akkasi qabeenya isaanii hunda jalaa guban waan ta'eef osoo sagantaa guddaa qabdanii fi gargaareenatti tola just nuti wanni goonu ka deebifnee dhaabuu hin dandeenyu humna qabaannee warra ummata shororkeessu kana irraa dhowwuu hin dandeenyu wanni nu goonu ummatuma keenya ka qeerraa buqqa'ee miskiina qabeenyi isaa jalaa darbadaa'ee kuma guyyaa lamallee taatu lubbuu isaa hambifatuun osoo daabbama takka takka bishaan ilaallee takka takka benneefi bammedoo haassaabno waan kanarratti hojjedha akkaawuntii amanama namoota jajjabaa qopheessa ijoolleen dhalootaan naannawa sanii namoota muqaetan faamilii isaanii sirritti beeytan waan akkasiisan qindeessa sagantaa isinii qopheessina in gargaara ummata keenya Habiboche akkasitti itti yaada anama lafan beeku anama ganduma keenya yoo osoo buqqisanii dilata nama hin beeku waan ta'e ganduma tiradhee yoo buqqisan nama hedduun beeku nama biyyaa qindoole erga biyyarraa ba'e ture mallaqa miskiina bakkaan ga'u ka booda nu komachiifne ummata nutti hin kaasifne nama jajjabaa hawaasni amanu qopheessa nutti fida sagantaa hin qabnaa fi in gargaara afooshaalee Oromoota biyya alaa jirtu kaafran qalloo jira kuraa galaan jira sikkoo mandoon jira maccaa tuulamni jira kanniin illee itti isin himna dhiibbaa goona akka dhagayan warra OMN illee kalee itti himne haga beeynullee yaada dabarfanne akka aktivistii guddaa isin keessaa dhalatee tokkotti dhiibbaa isinii goona jechuudhumaa fi gandummanaan hin jedhinaatini wishoch
سلا قوتا كيف جبتهم بيتا أصلي أكشلي سيارة كيا في الدودة من تكفى لما يا قوتا كنت كيف تاني تكفى لما أتجدد ما هي نغادي لما فهموا ورثي كوماندو جماعة من سوتا تاني أشيب like body هارو تو فيلم ميتا body هارو تلي وان كان رت like هاسو تيماني يا dhugaan da ijoolleen naannawa gandi aanaa arfan deenggadda gubate suni namoota jajjabaa fida anu ijoollee hundaanuu walitti dhiyaadha waan ta'eef isinii dubbisa afoosha hunda ka Harargee lamaani ka Maccaatuu lama xiqqoo yanatti ulfaatellee ka Maccaatuu lamaati ka Sikkoo Mandoo hunda isaanii isinii dubbisa nama hundaa namoota gurguddaa hundaan saahiba waan ta'eefan sheekota qeessota diyaasbooraa ala jiran kanaan hunda isaaniitti walitti dhiyaanna waan ta'eef isinii dubbisa dhiibbaa isinii goona akka isin gargaaran goona jechuun namoota buqqa'an san evidensii wajjin fida anammaana waan san irratti pilees nu gargaara ani argaa ijoolleen baay'ee mana madaam kun asuma teettanii feemasoonni kenna waa'ee arsiin dubbattu waa'ee ganda biraa malee jettan akkasii miti akka isin yaaddan sanii miti warra eebaluuttu ganda eebaluuttu waan akkanaattu bade waan akkanaattu buqqa'e yoo isin jettan dubbachuu dandeenya anama mana warra kennaa ka gaafa duraan biyyaa bahetu hin beeku jedhan arsii taate fi miti yoo keessa hin beekin yoo lafa hin beekin yoo waan bade san hin beekin wanni gootu tokko hin jiru ifidensii qabaachuu qabda isinii galee waan akkasii san irratti hojjedha hin gargaarra nuti arsii ta'e Harargee ta'e Wallaggaan ta'e Walloon ta'e Shawaa ta'e everything Jimmaan ta'e Oromoo hunda waan dandeenyu hin goona fi quuqamnaaf isinii galee wanni rakkoo saba keenyatiin wanni hojjenne jiru ani rakkoo Oromootti galteef rakkoo akka dhuunfatti natti galtura rakkoo Oromootti galtuun na yaachisa amma sa'a kana nama harmeenti yamana yaalaa jiru sila porofaayilii gurraacheffadhee nama ba'u jesti dubbachuu hin dandeetu isinii galee ani rakkoon akka dhuunfatti ka akka sabaatti natti galutu irra na dhukkubsa isinii galee kana waan ta'eef caalluu maarree minaami keessatti kun deeme akkoo haadha keetitti haa kijiba godhu isinii galee በዚህ አንግል ብትረዱ በተቻላችሁ ሆሞ ደንዴተን ጎራ ነማ አረብሱ ዲሳ ዋን ደንዴተኒ ጉማቻ ሰበከሰኒ ሲኒጋለ ዋን ደንዴተኒ ጉማቻ ቶሌ ኦኬ ኦኖ ሀርሜቴ ነው እንደ ሀርሜቴ ሲሱ ረብነ ጃን ሲያፈይሱ ያ ወሬ አጀራ ደማ ጅራ ሲዳ ኤቪደንስ ሲኒ ጅራ ገንዱማ ምናምን ከየተን በር ኑፊ ማነከና ፊ eeto saafeellaa jidduu bar jaawwiin qofa jira lafan beeytan bar anamma qabatumatti Doktor. Ijoolleen keenya ijoolleen keenya kaarsii bakkee amma manneen gubate kana heella fi heexosa jidduu jaawwiin qofa jira gandummaa hiikaan beeytan ganda keenya barka gubate sun gandummatti yoo taate garuu ani waggaa 20 ol eega biyyaa baay'ee hin beekuu sin jechuutti jira hin beekuu an dhalataa naannoo saniiti bar ganda akaakayyoota kiyyaati ganda eessuman kiyyaati barka gubate sun afaan Oromoo akkamitti beektan sila yoo hin beekne akkam gora hin beekuun hin beeku bar gosa takkitti nu jidduu jira aanan nu jidduu hin jiru nuti aanan nu jidduu hin jiru gosa takkitti nu jidduu jira eetosa gaalamaati fi heella maaltu jidduu jira jaawwi fi saasamanyee malee maaltu jidduu san jira gosa lama qofa nu jidduu jira jechuudha akkasumatti yoo dogoggoruu baadhe ijoolleen asii warra jala jirtan so kanaafi anoomaa isin gochuu hin danda'u xiqqeennan biyyaa ba'e mana warra keenyatu hin beeku naannawa miidhaan irra ga'e san qabatamatti warra ebalu faamilii hagana qe'ee irraa buqqa'e jedhaa fida akka uummanni illee nu amanu akka uummanni illee nu rifatu akka uummanni illee nu gargaaru isinin jedhaa jira gaandummaa yoo jettan immootu ka gubateeyyuu haaraf abboota kiyya irraa Oromoon hundi haaraf abbaa kenna bakkeen sun immootu bakka nu itti dhalanne ka ganda biraa kaminni ka sagalee isinii ta'uu dide isinuu feesbuukarra nama arrabsuu malee keessan asiixanii akka ijoollee kutaa biraa namatti himattanii akkam goona hirraa hinaa jedhan rakkanne emi jeetti fufi No, ni wani jofu da namni ganduma jarri ganduma sin jofu ko asli in be kan jechu. Asli nano shas DCT nano nin bene. Nano arken bene agarte
Zaati dami afur taa'eeti gargaarsa guuraa ture. Hoo isin nama keessan nama jabaa keessanii hin kabajine jabaa keessanitti hin dhiyaanne jabaan keessan akkamiin beeka amma diidami irraa olii ijaa irraa eegaan beeka. Isin hoo dhuftanii rakkoo teessan itti himanne hoo dhuftanii agartee waan biyyattii naannoo isaa sun itti himne akkamiin beekanni. Asliin guyyaa harargee jaan gudhi caalaa